Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Itoophiyaatti hojjettoonni mootummaa qaala'insa jireenyaaf jiraachuu dadhabuu himuun rakkoon isaanii akka furamuu qabu gaafataa jiran. Waraana keessaa ba'uun hedduu itti ulfaatee ka jiru Itoophiyaan qaala'insa jireenyaa uummata gadachuu furuun itti ulfaateera. Inumaa hojjetaan mootummaa sadarkaa waan nyaatee buluu dhabuu irra ga'ee jiraachuusaa miidiyaaleen biyya keessaa fi alaa gabaasuu irratti argamu. Tibbana erga ogeessonni fayyaa rakkoo miindaa furmaata akka argatu gaafachuu jabeessanii booda barsiisaa, ogeeyyii seeraa fi hojjettoonni seektara garaa garaa irra jiran furmaata waaraa akka barbaadan gaafachuu jabeessaniiru. Bu'uuraalee jireenyaaf isaan barbaachisu guuttachuufu miindaan isaanii gahaa akka hin jirre himataniiru. Inumaa barsiisaan abbaa maatii ta'e daa'imman isaa sooruun madda yaaddoo olaanaa itti ta'aa akka jiru karaa garaa garaa ibsataa jiru. Miindaan ji'aan argamu kiraa manaa fi midhaan nyaataa bitee irraa hafaa akka hin jirre hojjettoonni mootummaa kunneen ibsataniiru. Rakkoon isaan amma keessa jiran furmaata hatattamaa akka barbaadu kan yeroo gabaabaatti xumuramuu qabu akka ta'e himu. Qeeqxonni mootummaa Itoophiyaa biyyattii keessatti namoonni barnoota qaban jireenya akkaan rakkisaa jiraachaa yeroo jiranitti kaabinee fi faarse bulaanaa ammoo haalaan gammadee akka jiraatu ta'e jechuun qeeqaniiru. Inumaa galii namoota siyaasaa fi ogeeyyii fayyaa akkasuma barsiisaa wal dorgomsiisuun dhibbana haalaan qoodamaa jira. Akka jedhame taanaan abbootiin taayitaa miindaa hanga qarshii 60,000 ji'aan argataa yeroo jiranitti ogeessi fayyaa, ogeessi seeraa fi barsiisaan ammoo qarshii 10,000 fi 20,000 gidduu argataa akka jiran ibsame. Haalli kun komii olaanaa kaasuudhaan mormii jabaatti ce'uuf akka jiru ibsameera. Mootummaan gaaffii hojjettoota mootummaa qixa sirrii ta'een deebisuu akka qabus gaafatamee jira. Namoota gaaffii mirgaa gaafatan doorsisuu fi hojiirraa ari'uuf itti dhaadachuu dhiisee gaaffii jiru haalaan deebisuu akka qabus dhaamamaa jira. Oduu itti aanuun televezyiiniin EBS fi Burtukaan Tamasgeen dabalatee namoota 16 irratti manni banamuu isaa ibsame. Baatilee darban keessa sagantaa sabaaf saba walitti naqu dookimantarii kijibaa akka waan hawaasni Oromoo uummata Amaaraa naannoo Oromiyaa keessatti gidirsuutti ka dhiyeesse EBS himatamuu isaa gabaafameera. Akka kanaan televezyiiniin EBS fi dhaabbata abbaa qabeenyummaan isaa kan EBS waliin tokko ta'e kabiraa haasawaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa tamsaasuu yoo himataman Ma'aazaa Mohammadii fi Burtukaan Tamasgeen dabalatee shakkamtoonni 6 himata shororkeessummaa irratti banameera. Himannaan kun ka dhiyaate dookimantarii sagantaa televezyiinii EBS boqonnaa haaraa jedhamu irratti bitootessa 14 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa tamsa'ee fi hawaasa biratti dheekkamsa kaasee hordofeeti. Himatamtoonni barattoota Oromoo Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa adda addaatti baratan irratti haleellaan akka raawwatamu dabaree isaatiinis dhalattoonni Amaaraa naannoo Oromiyaa keessa jiraatan irrattis miidhaan akka ga'u gochuun biyyattii keessatti jeequmsa guddaa uumuuf shira xaxuu himatamanii jiru. Gochaan odeeffannoo sobaa tamsaasu miidiyaalee afaan Amaaraan hojjetanii kun haaraa kan hin taane irra deddeebiin jibbiinsa saba Oromoo irratti oofuun yeroo hedduu komatamu. Oduu keenya birootiin horsiise bultoonni Oromoo fi Affaar lola gidduu isaanii ture loon wal jalaa fudhatan waliif deebisan. Naannoo Affaaritti kan argamtu aanaan Ambiraa fi godina Harargee lixaa aanaa Gumbii Bordoddee daangaa walii ka jiran yoo ta'u hawaasni gama lamaaniitu horsiise bultoota. Hawaasni lamaan sababa daangaa fi dheedicha lafaatiin yeroo adda addaatti lolli gidduu isaaniitti uumamaa akka ture yoo ta'u namarra miidhaan ga'uu fi beellada wal jalaa oofuun waa yeroo adda addaatti mudachaa ture. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii godina Harargee lixaa obbo Faarid Isaaq BBC'tti akka himanitti hawaasni gama lamaaniin yeroo adda addaatti sababa lafa dheedichaatiin walitti bu'aa turaniiru jedhan. Bara jijjiiramaa dura yeroo wayyaanee irraa kaasee hawaasa kana lamaan gidduutti sababa lafa dheedichaatiin wal dhibdeetu ture jedhu. Gama sanaas gama keenyaanis yeroo lolli uumamu loon wal jalaa uffachuun akka tures himan. Tibba kanas qindeessummaa dhaabbilee miti mootummaa lamaatii fi deeggarsa qaamolee mootummaa gama lamaaniin taasifameen loon hawaasni wal jalaa fudhatanii fi waggaa tokko ol ka ture akka waliif deebisan ta'us himan. Jaarsummaan si'a lama aanaa Ambiraatti taa'ameera. Erga walii galtee irra gahameen booda araarrii fi qabeenya waliif deebisuun kun eessatti haa raawwatamu ka jedhu maanguddoonnii fi abbootiin gadaa erga mareetanii booda kibxata darbe magaalaa Bordoddeetti araarri raawwatamuu isaas madda oduu kanaatti himaniiru. Sirna araaraa hawaasa horsiise bultoota naannoo Oromiyaa fi Affaar gidduutti taasifame kanarrattis loon waggaa tokko dura horsiise bultoonni aanaa Ambiraa hawaasa Oromoo jalaa fudhatan 31 kan horsiise bultoonni Oromiyaa warra Affaar jalaa uffatan 28 akka waliif deebisan taasifamuus himan. Kana malees hawaasni horsiise bulaa naannolee lamaanii yeroo lolli isaan gidduutti mudatee turetti meeshaalee waraanaa wal jalaa fudhatanii tures sirna kanarratti waliif deebisuus dubbataniiru.
dhibdee sababa lafaa dheerichaatiin naannoo daangaa naannolee lamaaniitti yeroo adda addaatti mudatuun alatti yeroo ammaa sochiin qaamolee hidhataniis naannoowwan kunneenitti kan mul'atu waan ta'eef hawaasni gama lamaanii nageenya isaanii waliin tifkachuuf walii galuu seeraniiru. Horsiise bultoonni naannoo Affaar yeroo adda addaatti gama aanaa Gumbii Bordoddee fi Faantaallee akkasumas mi'eessoodhaan yeroo adda addaatti lafa dheedaa babal'ifachuun dhibdeen uumamaa turuun ni yaadatama. Oduu keenya birootiin gibirri mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi naannolee irraa sassaabame qarshii tiriliyoona 1 ol akka ta'e himame. Ministeerri galiiwwanii Aynaalem Nugusee akka jedhanitti mootummaan federaalaa fi naannolee hanga eebila bara 2017tti galii gibiraa birrii tiriliyoona 1 ol walitti qabuu isaanii maddi oduu kanaa Dochoo Veleen gabaaseera. Galiin gibiraa bara 2016 yeroo wal fakkaatuun wal bira qabamee yeroo ilaalamu birrii biliyoona 279 dabaluu himanii garuu gahaa akka hin taanes ibsan. Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa ji'oota 9 darban keessatti birrii biliyoona 646.7 walitti qabuuf karoorfame keessaa birrii biliyoona 653.2 walitti qabuu danda'uusaa sanadni mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaate ni mul'isa. Ministeerri galiiwwanii fi abbaan taayitaa gumurukaa maallaqa karoorfame keessaa parsantaa 100 walitti qabaniiru. Galiin gumurukaa birrii biliyoona 279 yoo ta'u kabara darbeerra 174.5 caalaa jedhame. Akka ministeerri galiiwwanii beeksisetti gibira biyya keessaa irraa birrii biliyoona 345.93 taaksii fi gibira alergii irraa birrii biliyoona 307.3 walitti qabameera. Ministeerri galiiwwanii Aynaalem Nugusee gabaasa raawwii karoora ji'oota 9 darbanii kabara baajetaa 2017 mana maree bakka bu'oota uummataaf yeroo dhiyeessan galiin gibiraa mootummaan federaalaa fi mootummoonni naannolee walitti qabaman kan sanada keessatti ibsame caalaa akka ta'e gabaasaniiru. Aadde Aynaalem akka gabaasa koo ammaatti ja'ee bilaa keessa galiin keenyaa fi naannolee walitti qabame birrii tiriliyoona 1 ni caalaa jedhanii mootummaan federaalaa hanga har'aatti birrii biliyoona 720 ga'eera jechuun ibsan. Mootummaan Itoophiyaa bara baajetaa bara 2017tti gibira birrii tiriliyoona 1.5 walitti qabuuf karoorfateera. Kana keessaa mootummaan federaalaa birrii biliyoona 900 ni argata. Mootummoonni naannolee ammoo birrii biliyoona 600 walitti qabuun ni eegama. Galii mootummaan galii bara darbee waliin wal bira qabame yoo ilaalamu fooyya'insa gibiraa, fooyya'insa vaatii fi gibira alergii akkasumas bu'uura gibiraa babal'isuudhaan milkaa'u ibsameera. Ministeerri galiiwwanii Aynaalem Nugusee akka jedhanitti gama sassaabbii gibiraa gatii dabalataatiin jijjiiramni sirna daldala sharafa alaa jijjiirama guddaa fideeraa jedhan. Gibirri bu'aa daldalaa fi gibirri alergii galii biyya keessaa mootummaan waggaa waggaan walitti qabu keessaa harka guddaa qaba. Haa ta'u malee sadarkaan kabajuu gibira biyya keenyaa yeroon darbaa deemuun fooyya'insa tokko agarsiisaa jiraatus tattaaffiin bulchiinsi gibiraa keessumaa gibira alkallattiin sassaabuu irratti taasifamu qormaata adda addaatiin qoramaa akka jirus Aadde Aynaalem ibsaniiru. Ministeerri galiiwwanii akka ibsanitti gibira alkallattiin kan akka gibiraa gatii dabalataa, ilaalchi gurgurtaa fi bituu yeroo ilaallu sadarkaan hubannoo gibiraa ammallee hojii guddaa barbaadaa jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun abbaan taayitaa gabaa kaapitaalaa komii karaa seeraan alaa maallaqa sassaabaniiru jedhu irratti qorannoo gaggeessaa akka jiru ibse. Abbaan taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa abbaa qabeenyaa Ermiyaas Amlaangaa fi dhaabbata Ajaanaasis Investiment Service jedhamu dabalatee namoota dhuunfaa fi dhaabbilee biroo irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu beeksise. Abbaan taayitichaa namoota dhuunfaa fi dhaabbilee kanneen irratti qorannoo eegaluu isaa kan ibse seeraan ala aksiyoonota uummatatti gurguruun maallaqa walitti qabaa turan jedhamuun komii dhiyaate irratti hundaa'uun akka ta'e ibseera. Qorannoon kan gaggeeffamu akkaataa qajeelfama mirga dhaga'amuu jedhu heera mootummaa irratti caqasamee yoo ta'u mirgoonnii fi eegumsi heeraa mootummaa fi seeronni birootiin kennaman hundi ni kabajamuu jedheera. Abbaa taayitaa gabaa kaapitaalaa Itoophiyaa kutaa qorannoo fi raawwachiisummaa hundeessuun alattis ministeera haqaa, ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa, tajaajila nageenyaa faayinaansii fi Komishinii Poolisii Federaalaa waliin ta'uun garee teeknikaa seera gabaa kaapitaalaa kabachiisu akka hundeeffamu taasifamuu yaadachiiseera. Kanaaf namoonni dhuunfaa fi dhaabbileen hojii gabaa kaapitaalaa waliin wal qabatu irratti yeroo bobba'an of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka godhan ibsa kaleessa baaseen hubachiiseera. Akkasumas namoota dhuunfaa fi dhaabbilee hayyama argatan irratti socho'an beeksisaan waliin waliigaltee raawwachuu yookaas maallaqa kaffaluun dura dhugumatti hayyamni akka kennameef abbaa taayitichaa irraa akka mirkaneessan akeekkachiisee jira. Dabalataan abbaan taayitichaa namoota dhuunfaa fi dhaabbilee hayyama osoo hin argatin tajaajila gabaa kaapitaalaa kennuudhaaf socho'an akkasumas miidiyaa kamiinuu beeksisan irratti
tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatu cimsee hubachiiseera. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.